يرو تكامتي كلرا دداتني إفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز أكم نكافي قبضاني جرتاني فيديو براتين ديبير رفيتين ترى الرأيون دفين نوجين دفيتاني نورة تسرى أكم جستاني نجاكي سني فياخي سني بديتين جرانين بها درامس كا مبرو رنا أرجو جرتملي ددلة قلت تنجرو وان كان فيهم بيكو مالي وان بدي في حالو متكتك بيزينا قدين ومان ترى وبسي ما بدي خاجت تنين ترى جت فينا الفيديو كان سني مرة جمعة مبارك سنين جدا أكمل جرتان باتين ترباني وأنا شفت نجامي إن شاء الله هايبسون الجرومي ده فيديو أكاد رانك سني دلقو ده في دكابو سانو ما في وانو تكتكنا في اجتساء إن شاء الله ربنا عمل كيسوتين ومدايو وهياني ناس افتوا سيخا ميت عرسي كنا كجيلتي واتكل سنجتشو دي فما ميكاب إننا الربكي أن تديمو جرو فولك يا كما قرتني كنو فولك يا بدي جرا ويتو نامبي like بكبرو سلاته يوما متي جرو وني فولرا نما بويتو نما ياتيسا في النساء متسي ما لولا متس واتكس وخنا أدبيك ولا ليه so بكا وان كالتلال منين تديمو جرا so نوجين تراتي ترتكينيال لا bye guys like share subscribe gochu share subscribe goda bye guys ega ka kuno akuma agartani bani adonis aduda iddu takaddas jetti guya ifa qabta ka ture so kuno imala kinya egalle hala kanan magalan imbeku akuma babbarede christmas imo akas geedra so magalan choftuno wan christmas سامو قدرت بفيتين جرا عشين جرا فولي يا فولا كما كتير على الجمني وان انت كسنت كسسنا جرا جوجل الرتي لالي انستغرام الرتي لالي ادو ساني لاليتين اتشبودا بكهنا فلدي مالي ناني اني وانا كنا هنرتي ورا كومنتي جلتي ساني كنو سنا لالا ورا كومنتي جلتي كنو سنا ورا ادو وان كان فايدمي جيرامينا product isani iddu fayyadamanin arge acha jalatti yaada babbarida kinnani commenti barida kinnani sanaf iddu taka dasna jedani so acha dimtan argachuni dandisani jechuda duraratti garu dibadda takki fayyadama jedhesan hingorsu laale fayyadame yon irra fayda argade irra jijjirame fuliki yanaftole إساني ساكاي إساني ستيمتني بكا كانت فايدمتني إساني رماتشسو فدا كنو بكيت نرمال على ناس كيسا فولا كيسا لتو كيسا قلت تاني فدا فولي كيسا مالك أبو وانا كي فولا كيسا دنيا تاني فوجي لالي تاني كنترا نمني هيدو جرا بكا سنا yeroo isaanii siif kennani jira yeroo sana booda deebitee dhufuun dirqama kuno bakka kanatti maqaa kankee email gootaa umrii kankee dhiramoo dubraa maalii waan jedhan sana gugguutaa jechuudha after waan kana eegi guutee booda gara fuula kankee silaalutti dabranii waan kana siif wani godhaniif maalidha email irratti result isaa siif erganii rakkoon fuula kankeetii maal akka ta'e waa hunda wani ragodani jechuudha email irratti siif ergama edudax jedha nijraami baqa wani sire ni beetan ka obsa kaisi wa sodatu osonati keessa taawonni kunnatiif naan ni rifadhe akkasani himu qabu wallahi edu rifadhe yeroo takka miti kalara daddatini ife dama ija cufadhe nanjit awanni jana gubusen like malin qaba mali nanjichu demti wan jedhu takka iddu nijrami wan lalu daf jarjartan tak akkas ture jechuudha itu takka garu midhama guddaa qaba fulli kiyini guddaadha ammoo diqqaallee hin beeku garuu
waan sana sirriitti na laaltee qoricha naaf gootee kunoo ka amma akkuma agartanitti sittiifa nama rifachiisaa garuu like waan amtuu akkas badaa namarraa geessisu ni qaba jedhee yaadu. Anis yeroo jalqabaatiif waan tiray godhu jiruuf garuu sirriitti ilaalee wanni godheetiin itti seenee waan kana akkuma agartanitti achi keessa godhatanii yeroo hedduu ifee dhaama waan fuula keessan irra jiru haala kanaan waan isin nan jette kaa'isanii himuu hin danda'u wallaahi. Fuulli keenya honini akkanatti yoo deemnu waan miidhamnu nutti hin fakkaatu malee hedduu maalinnaan fuulli gogaan keenya alarraa waan ta'eef ka qaama baruuffata waan uffannuuf gogaan qaama keenya hedduu miidhamu ka fuula garuu hedduu waan teekkar godhamuu qabudha hedduu takka jechuudha. Haaluma agartan kanaani ka naa himu turte akkana rakkoon keetii kana nan jechuu turte. Kun gogaa keessaati kun gogaa alaati gama alaatiin akkana jira gama keessaatiin akkana jira maal akka godhu qabu akkamiin akka tikkaruuf godhu qabu hunda naaf himtee bas ni jiraami hedduu takka doktaritti nama takka bor akka itti nama hubachiisu jiraami isin garuu hedduu takka addas jetti haalli isin itti nama hubachiistee na gammachiisee jira. Warroonni Naayiroobii keessa jirtan sila bakka kan deemtaniin jedha maalinnaan akka isin itti nama simattu qoftinu nama gaha kunoo kaffilli kiyyaa kana fakkaata gammadda maaliin gammada maallaqa dilaan baasii deemu jira akkan gammadu qaba garuu gaa fulli keenya kun waan gisgoo waan qabu Tani laalamu dandeettanii warroonni keenya keejjatan jechuudha. Wallahi farmasiidha. Saarisanidha. kunoo galeetiin jira iskiniin fuula kiyyaa bareetiin jira so waan fuula kiyyaaf barbaachisu hunda bitadheetiin galee jechuudha so kanaafiyyuu baatii takka booda deemuun qaba fuula kiyyaa tikkarii baatii takkaaf godhuun qaba exersaisii godhuun qaba bishaan sirriitiin dhuguu qaba waan isaan product isaan naaf kennanii product sana sirriitti fayyadamuu qaba so waan duraanii fuula kiyyaa fi waan ittiin dhiqadhu maali kan normal saabunumaan fayyadamaa ture so amma iskinii kan ittiin dhiqatan kan hunda waan naa kennanii jiranii fi so fuula kiyya teekar yeroon godhu fuula kiyya jijjiirama hin qabu kana booda isaniin garsiisaa yoo jijjiiramu qabaate taate isanillee deemtanii warri finnisni isaan rakkisu waa akkas akka kiyyaa kan isanti baay'ee isaan rakkisu yoo jiraate
deemtanii akka product isaanii fayyadamtanii fedhaa jechuudha. Discount illee eebbisaniif godhanii eebbita akka jechuudha. So fayyadamee narratti jijjiirama eegee ofirratti argeessaniif illee akka isaan gootanii barbaada. So mee akkam akka fayyadamnu maalirraa akka eegallu san garsiisaa na wajjin tura. Shaampoo harkaatti garuu akka keessan dura qulqulleeffachuu qabdanii jedhanii way waanuma takkaa godhee hin beekne amma godhu deema. Garuu fuula keessan iddoo akka isin irraa itti naa hin ta'etti iddoo waan barbaachisu kuna fuulaaf kan ittiin dhiqatan saamunaa fuula kana naaf kenname iskiin kee ilaalame. So gana fuulli kiyya fuula hedduu ooyilii qabudha. Akka isin naa himteetti fuulli kiyya hedduu ammas miidhaa qaba. So akka inni naaf deebi'u abdiin qaba. Akka dura ani yoo dhiqadhu saamunaan ani dhiqadhu saamunuma uffataatiin fuulas dhiqadhaa akkas hedduu fuula kiyya teekkeerri hin godhu keeris hin godhu akkasii dalagaa godhee fi fuula kiyyaa fi wanni hin godhu amma garuu dirqama fuulli hedduu gogaan fuulaatii fi gogaan qaamaa takka akka hin taane badheeti jira amma dirqama teekkeer godhuun qaba. Umrii kanaan akkana ta'uun gaarii miti. Okay, osoo isaanii minitti fuula kiyya goggofadhe deebi'eetiin jira. Kunini waan asirraa fuularraa na bahee argitan kana waan kanarraa balleessu jettee. So every night dibachuu qabdaa jettee galgal hundaa dibachuun qaba. Fuulli kiyya uumamatti miti garuu yeroo boodana dhufe waan gugurraachaan qaba. So kanas gubee ni baasa. Fuula guutuu warra akka kiyyaatti fuularraa waa qabanii fuula guutuu dibachuun hin qaba garuu bakka ija keessanii dhiyeessuu hin qabdanii akkanatti dibdanii jechuudha. Galgala dibatama wanni kun guyyaa miti. Waan nama diimessumaanii product akkasiitii miti argitanii jirtanii mana andeemi sana. Yoo feetan googil gootanii googil gubbaallee ilaaluu dandeessanii kireema maalii miti hin qabanii waan akkasii. In cabin ka hayi bar mallaqaatiin guyyaa boo. So productiin amma fayyadaminaan jedhanii doktorri fuula naaf ajaje kana fakkaata. Kun yeroo jalqabaatiif amma fayyadamu deema. Fayyadamee jijjiirama fuula kiyyarratti fiduu isanitti ni himaa jechuudha. Takki waa wajjin agarru ta'a. Irra caalaa bishaan sirriitti dhuguu qaba. Nyaatas ilaaluun qaba. Exercises godhuun qaba jechuudha. So kana hunda godhuudhaaf hidhadhee kayeetiin jira fuula kiyyaa bareechuun qaba jedhee yaada. So hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Nagaan naturaa isaniin jedha. Hin baduu deebi'anii dhufaa duraanuu waanuma fuulli kiyyaa akkana narraa badeefin isanirraa badee jechuudha. Amma immoo hin baduu niin dhufaa inshaallah like share subscribe godha isaniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.